السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ورفتك يا جالة موفيك بجمع كم جستفا كيسني على مني سانا ميكيس النجاة سنين جرا وروني بيلا جرتني سوروني بيكيس نتنا جرتني سوني كيس نوكم جرتني تي نجيني هي اسمه براغو سنين جتشار عندنا في تنجرا هدون نكابد في الوبر بتشوف فيديو اللي متي جارو قافي مكيسني يروبا أنا مقافي أنا قافتا ترتني كيسة تشمرن بي على جرتن قافي كيسن جتشولا durallee wanti ture foonti kun xiqqoo isin ulfaata dhugaa dubbachuuf garuu yaada kiyya namoonni baay'een keessaan barreessuudhaan dhiibba maaliif nuun deebisnee dhiibbii keenya qabdamoo haadha lagannoo warroonni jedhan baay'ee waan natti baa'ataniif har'aan tana aga tokko ilaalcha kiyya yookaan immoo yaada kiyya isiniif qoodu jechuudha kun qabu yaada kiyya isiniif qoodu isin immoo namni jedheef yookaan namni yaada tokko isinii kenneef osoo hin ta'in irratti ilaaltanii waan ta'uu qabu gootan jechuudha hordoftoota kiyyaa obboleen kiyyaa. Egaa maaliin gaafin keessa yeroo baay'ee maallaqa qarshii 200 qaba qarshii 100 qaba garuu maatii amanuu dadhabee qarshiin kun yaa baankii beetii taa'u mee hojii kamtu osoo hojjetanii bareeda jettee yaadda ati biyya keessa jirta mee kana nuuf qoodii akkasumallee qarshii 200 qabaadhee gara biyyaa osoo galee hojii akkamiin hojjetuu danda'a qarshiin kun hojii waa qabeessa mee maal beektaa jettanii na gaafatan dhugaa dubbachuuf ani akka mataa kiyyaatti isin hima. Dhugaa dubbachuu biyya keenya keessa namni baay'een kan biyya alaatti irraa galee osoo maallaqa qabu gara hojiitti osoo hin seenne jira jechuudha maaliif haalli biyya keenya xiqqoo ni ulfaata maaliif isiniin jedhee haadha gabbaate suuqii tokko hin dalagaa hojjette kiraan suuqii adda jira gibirri adda jira nuti fiqaadii isin jedhanii waa hedduu jechuudha bakka osoo ati hojii san hin jalqabin maallaqni harkaa qabdu sun si harkaa gabaabbatti jechuudha. Odeeffannoo kana kennuuf illee baay'een barbaadu maaliif jennaan kun waan biyya keenyatti jirtu ulfaataadha jechuudha garuu wanta lamaan takka isiniif kenna warroota maallaqa ni qaba garuu nama maal akka hojjedhu hin beeku biyya namaa kana osoo mataa waggaan irra deemee jira maallaqa qabu tanaan galee maal hojjetuu danda'ame osoo galee maal jetta warroonni jettan shamarran keenya hedduutu na gaafata jechuudha gaafinatti baay'inaan deebise malee an kan irraa deebisuun barbaadu maaliif jennaan sababa kiyyaan namni tokko gara hojii seenee akka booda mootu riskii dhufuufanii itti gaafatamummaa hin fudhadhu jechuudha garuu akka yaada kiyyaatti hojii yeroo amma biyya keenya keessa hojjetamu baay'ee mata'ee haalli garagarallee jiraate garuu an akka mataa kiyyaatti osoo nama maallaqa akka qabaadhee waan kana ni hojjedha jedhee kan yaadu waa lama isinii hima jechuudha san dura garuu wanti murteessaan nama jechuudha yookaan ati ofii keetii galtee osoo yaaltee wanti kun bareeda jedhee yaada garuu murteessaan abbaadha sirratti hundaa jechuudha haadha waan tokko keessa seentee osoo bu'aa isaa ilaaliin bu'aa baay'isan suuta obsaa keessa dabarsitee ceetee ilaalte malee haadha seentee haadhuma keessaa kana tuttee kanas bu'aa yoo jette sun ta'u tokkoffaa murteessaan abbicha hojjetu san jechuudha itti aansee hoo achi teettanii asitti akka birriin dalaguu barbaadan warroonni maallaqa kan baankii beetii taa'u san osoo ittiin hojjetanii maal hojjenna osoo jettanii haasaa isinitti hin dheeressu tokkoffaa irratti wanti ani guutumaan guututti wanti kun bu'aa qabeessa jedhu lafa isin baalaansii qabaattanii maallaqa jabaa qabaattanii lafti yeroo kamuu kasaaraan qabu jechuudha kana akka kiyyatti isin hima uummata akka kun beeki kan lafa yoo bittu lafa san illee gaafa bittu wanta qulqulluu wanta kaartaa pilaanii qabaatee seera ufii guuttatee karakkoota akka hin qabne maandisoota yaamtee laalchistee bira dhaabattee yookaan namni ati amantu tokko yoo jiraate tarii abbaa manaa kee ta'ee obboleessa kee ta'ee haadha kee ta'ee abbaa kee ta'ee nama amantu tokko qabaattee namni sun lafa san ati maallaqa qabaatte jechuudha namoonni maallaqa ni qabna garuu maallaqni baankii beetiin ta'anaan jettaniif jechuudha. Nama amantu tokko yoo qabaatte namni sun lafa bitee lafa san bituun duratti qoratee sirriitti irra gahee kaartaa pilaanii qabaatee seera qabeessa yoo ta'e wanta xaaxaa hin qabne lafa maallaqa qabaattee yoo bitatte lafti sun ji'a 3-4 booda ni gurgurama shakkii takka malee kana isiniif hima jechuudha wanna biraatirraa tokkoffaa lafa kana yoo bittu laal akka amma jedhee kan nu gotan jedhee yaada yoo xaaxaa hin qabne dhugaa dubbachuuf yeroo amma lafa gisee bitan nama baay'ee rakkachaa jira nama tokko gurguratanii osoo nama sanitti gurguratanii jiran nama lamatti illee gurguratan dhugaa rabbii takka hundaafuu jechuudha lafa hoo uummata akka xaaxaa irraa hin qabne maandisii fiddanii laalchiftanii waa mara ulaagaa mara gootanii yoo bittan lafti hadhatan miiliyoona takkaan bitte ji'a 3 booda miiliyoona takkaan qarshii 400
qarshii 300 irratti atarrafuu dandeettu jechuudha. Lafa takka irraa bu'aa gana takka argachuu dandeettu yoo baalaansii qabaattee bitatte jechuudha. Mana miiliyoonaa illee yoo bitte akkasuma irraa argatta. Kana dhibbaan isinitti hima jechuudha. Wanta bu'aa qabeessa jedhee anamma maallaqa yookaan immoo baalaansii osoo qabaadhee daldala irratti kan xiyyeeffadhu tokkoffaa lafa irratti xiyyeeffadha jechuudha. Akka uummata akka kisaaraa hin qabnes akka bu'aa qabeessa ta'es guutumaan guututti niin beeka jechuudha. Tokkoffaa lafa isiniin jedha warri maallaqa qabaatanii gaafii kana gaafattan tariitii akkuma dur isin jedhe nama amantaa yoo qabaattan nama sanitti argatanii akka namni sun dalagu tariitii ofii keetii galtee lafa osoo bitaa deebisaa bitaa gurguraatiin dalagdee bu'aa qabeessa kun guutumaan guututti akka mootu humna keetti namni tokko lafa caraqallee bitee kan daldalu ni jira. Garuu sanii kan itti seentu yoo nyaatamellee nyaatame yoo nyaataatellee nyaataate jettee itti seenta jechuudha. Ofii keetii waan ta'eef ofiin ajiifatte waa taatellee garuu ka caraqaa sunillee dhiifama ka caraqaa sunillee yeroo itti bu'aa qabeessa taatu jira. Yeroo namarraa fudhataniitu jira nama takkanillee jira. Akkasi kanafaa kanaan qabadha. Inni lammaffaa akka kiyyatti birraa egaa qotee bulaan keenya ni beektanii birraa honni isaan oomishan birraa gabayaa guuteetiin argama. Gatii rakasaatiin gurguranii ati galtee maallaqa keetii midhaan san birraa bittee ka dawaa barbaachisu dawaa itti afuuftee bakka keettu qabaatte taanaan yoo ganni dhufe gadi baastee gurgurta jechuudha. Kunillee bu'aa qabeessa hedduu bu'aa qabeessa kunillee dachaanii garuu wanta kana godhuuf ati murteessaan sihi wanta keessa dabaruu qabdu keessa dabartee chaalenjii garaagaraa yookaan bu'aa bayii garaagaraa keessa dabartee yoo kan bakkaan geetu taate wanti lamaan kunniin kisaaraa takka hin qabu jechuudha. Midhaan illee taanaan qotee bulaa midhaan gahee taanaan zayitiifillee asiin kaaniifillee baaburaafillee uffataafillee waa hundaafuu yoo birraan bari'ee qotee bulaan waan qabu fuudhee gara gabayaatti geesse jechuudha. Ati yeroo san maallaqa qabaattee nan irraa shamattee keettee kadawaan itti afuufamu qabu itti afuuftee akka hin banne jechuudha. Bakka kaatu qabaatte taanaan ganna gadi baasteetiin gatii dachaa ta'ee ni gurgurta jechuudha. Hojii lamaan kun biyya keenya keessatti ala ofii hiyyaatiin xallee argatti hojii lamaan kanarratti osoo xiyyeeffattanii hedduu bareedaadha jedheeti yaada kana isiniin jedha. Egaa namni irra fayyadamu kan irra fayyadamu namni nagaa fattan keessatti deebii keessanii hojii biraa guuteetiin jira garuu ani akka kiyyatti hojii biraa amanee waan akka suuqii waan akka maalii suuqillee taanaan dhugaa dubbachuuf ani yaalee jira jechuudha. Mana kiyya keessatti suuqii gaafa bantu maallaqa guddaa si gaafata gaafii qabatte gaafa ji'a 7-8 akkana ji'a 8 akkas safarillee murteessaadha naannoo natitti gurgurtu yoo naannoo ayyarii qabaatu ta'e bareedaadha. Garuu hojiin suuqii kun baay'ee takka suuqii gurguddaa yookaan makka fafayaa bakka itti waa raabsan yoo ta'e malee suuqiin xixiqqoonni naannoo keessa mana keessatti gurguramtuun bu'aa qabeessaa miti. Gaafuma oomaa wanta walirra keettu tokko hin jiru jechuudha. Gaafa itti sun maallaqa yoo walirra keettee bittee galchita meeshaa gaafa hoggaa meeshaa sunis hin jiru maallaqni walirra keettee illee hin jiru. Akkasuma miti. Haalonni guutumaa guutuutti isinii hojii sanii lamaanii namoonni barbaadan yaala isin jedha baalaansii qabaatan taana lafarra xiyyeeffadha. Achi teettanii umrii keessanii fixan dhugaa rabbi warroonni shamarran keenya biyya namaa jirta. Biyya keenya mee namni gariin amma kana nuuroon akkanatti ta'e jireenya waddadee angalee akkam ta'a akkamiin jiraadha. Ati nama takka bar namni maatii horatu akkamiin jiraataa jira biyya keessa dhugaa dubbachuuf wallaahi akkana jettanii umurii ofirraa fixina. Hojjetta rabbi barakaa keessanii kaa'u qabadha gara biyya keessanii uummata kan taatan nuti yoo mantaadha biyya kana keessa baanee hin beekne. Kanaaf hin sodaatinaa waan hojjettan qabadhaa gara biyya keessanii gala. Jiruun biyya namaa sun umrii kee guutuu osoo achitti kan jiraatu taate eshi garuu ka galuun kee nafneef jireenyi sanuma jechuudha. Kanaaf achitti umrii kee fixanii galii gara maatii keetii bultii kee horadhu maatii kee waliin jiraadhu. Dhugaa rabbii namoonni baay'een amma galanii mana ijaaratanii waa hundaa godhatanii ijoolleen baay'een nama baay'een dhugaa isiniin jedha waan sobaa osoo hin ta'in ka adduu fi mana keessa galantu jira jechuudha. Umrii isaanii achitti fixanii yookaan ijoollee hin qaban yookaan bultiin hin qaban. Kanaaf ati lubbuutiin akka hin qabne namni maatii horatu maatiin keetu firootonni keetu jiraata jiranii maal ta'anii uumaan taane. Kanaaf jireenyi waddade jedhan gaafa zayitii qarshii 200 qa'ee 1000 seenu namni hundi rifatee bakka jiraatu hin danda'u garuu jiraata jira kun alhamdulillah. Kanaaf jireenyi yaa waddadeera garuu jiraatu hime jiraata akka rabbi si jiraachisetti jechuudha. As deebi'ee xaafiin gaafa qarshii 30 irraa gara 50 gara 60 siqu xaafiin akkana ta'e jedhaa turre iyyaa turre. Amma garuu qarshii xaafiin jechuudha. Xaafiin jookiin tun takka qarshii 95 irra jirti. Jookiin tun takka jechuudha.
Gaafa garuu qarshii 50 isin namni u'u jedhee gaaf sanis nyaataatu jira hadhas nyaataatu jira. Kanaaf warroonni jireenya sodaa nabiyyatti hin gallu jettan jireenyi biyya namaa oguruu nama ga'u umrii kee qofa sirraa fixa. Namni as taa'ee si beekaa jiru hin jiru namni sitti fayyadamu ta'e malee namni ati nu jedha midhamtee ka'ii galii siin jedhu hin jiru ati fiikee hojjedhu akka takka harka qabate guutuu hin barbaadin guutuudha addunyaan tuni guutuu waan ta'eef jechuudha. Egaa akkan isin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo irratti isin qabadee dhufe kana fakkaata warroonni na gaafattan akka deebii isinirra isinii ta'uu fi egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti itti deebina. Hanga sittuu hanga dhumaatti na waliin tura xiqqoo waa isin jedhee. Egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan ofii kiyyaa bareeda jedhee yaadu tokko isiniif qoode kanaaf hundi keessanuu gara biyya keessanii dhagaan galaa isiniin jedha wanti isin sodaachisu hin jiru akka kamittuu taanaan haala kamiinuu ni jiraattanii gara rabbiin jiraadha isiniin jedha uumaan sodaatina gara biyya keessanii gala biyya namaa teessanii umrii keessanii gubina isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture yoo isinitti tole laayik godhaa isiniin jedha haala keessanillee barreessa. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina hanga sittuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha. Hedduutu akkasiin jaaladha isin kabaja mara keessanuu. Egaa bakkuma jirtanitti naaf jiraadha guyyaa gaarii keessa oola.